qoodaan si biraa dhabe balleessaa kiyya malee tolli kiyya sitti hin mul'anne. Osoon lakkii jiru na dhiiftee deemuu filattee haya deemka silaa kolkolli madaa hin dhiisu jedhanii. Si qabee qabiinsa kiyya diddeemii karaan sitti haa tolu. Si kadheef tiyya hin taatu. Qooda kiyya taanaanii diddee deemteef nan hanqattu. Baay. Jaalalli dhugaa hojii fi amanamummaa irratti gadi dhaabbata. Garuu jaalalli sobaa faayidaa ofii qofa irratti hundaa'a. Jaalalli dhugaa onneetee miidhagsiti. Garuu jaalalli sobaa garaa kee madeessiti. Jaalatti dhugaa obsaan ijaaramti. Sobni balleessuu hin danda'u. Namni dhugaan si jaalatu yeroo rakkoo fi gammachuu si waliin dabarsa. Namni sobaan si jaalatu yeroo gammachuu malee yeroo rakkoo of biraa hin gartu. Onneen lamaan walitti dhiyaatanii wajjin turuun jaalala dhugaatiini. Onneen lamaan walitti dhiyaatanii wajjin hin turre durumaahuu jaalala gar-tokkee kan inni tokko dhugumaan jaallatu inni kaan afaaniin sobu jaalala sobaatiini. Jaalala jaalala. Jaalalli lubbuu namaa keessatti humna guddaa qaba. Inni nama gammachiisa, nama tasgabbeessa, akkasumas nama qabbaneessa. Garuu yeroo hunda jaalalli arginu hundi dhugaa miti. Jaalalli dhugaa fi jaalalli sobaa akka ibiddaa fi ifaatti adda adda. Lameen isaanii lubbuu namaa tiksuuf murteessaadha. Jaalalli dhugaa amanamummaa, obsaa fi kabajaa irratti hundaa'a. Namni si jaalatu dhugaan yeroo rakkinaa fi gammachuu si bira dhaabbata. Inni si jaalatu dhugaan sin dagatu, sin sobu, sin miidhu. Jaalalli dhugaa akka biqiltuu bishaan gaarii argattetti guddachaa yeroo hunda bareedina haaraa fida. Garuu jaalalli sobaa ammoo akka bokkaa yookiin rooba yeroo muraasa roobee lafa hin jajjabeessinetti fakkaata. Yeroo gabaabaa nama gammachiisa fakkaata. Garuu boodarra garaa namaa haalaani madeessa, haalaani miidha. Namni jaalala sobaatiin miidhame qalbii isaa keessatti gadda, shakkii fi sodaa guddaatiin hagoogameeti haalaan miidhama. Miidhamni sun yeroo duraatiif nama laaffisa, of si wallaalchisa, namummaarraa si baasa. Garuu yeroo itti aanuuf akka nama jabaa jaalala keessatti taatuuf si gargaara. Namni miidhameeti hubachuu jalqaba. Jaalalli dhugaa akka of jaalachuu irraa jalqabu. Dhugaan jiru jaalalli sobaa akka rifeensa gogaa namaa irraa badeetti badee dhabamata akka waan takkaa hin argaminitti. Garuu jaalalli dhugaa lubbuu namaa keessatti bara baraan yaadatamaa jiraata. Miidhamni jaalala sobaa irraa dhufulleen akka ibidda nama tolfatee ifaatti jijjiiruutti jijjiirama. Namni miidhameeti qalbii qulqulluu fi hubannoo jaalala dhugaatiin jiraachuu barata. Kanaafuu nama jaalattu sirriitti beekuun lubbuu keenyaaf nageenyaa fi tasgabbii fiduu danda'a. Kanaaf nama dhugaan jaallattu bareechitee ofirraa beekuun barbaachisaadha. Nagaan naaf tura.